Ashama kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtan maratti isin haqa qabu kun poodkaastii Faanaati. Poodkaastiin Faanaa keenya har'aa qophii dhimma keenya jedhuun deebi'eetti kan inni jiru. Dhimma keenya kan nuti taasifanne har'aa immoo dhimma bosonaati. Keessumattuu bosona kan kunuunsinuuf maaliifi faayidaaleen bosona irraa argannu maal fa'i? Keessumattuu dinagdee idil addunyaadhaa kan rejireessan utubaa jiru bosona waan ta'eef faayidaaleen biyya keenya irraa argattu maal kan jedhu kan Mariyaan nutaa obbo Boonaa Yaaddisaa abbaa taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaatti itti aanaa daayirektiraati keessummaa keenya taasifachuudhaan asitti isaan affeerraneetti kan nuti jirru dhimma kana irratti mari'achuudhaa fi turtii isaa waliin qabaannu hanga xumuraatti nu faana bu'uudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Obbo Boonaa guddiseen isin galateeffadhaa asitti argamtanii dhimma bosonaa keessumattuu bosona faayidaa dinagdee inni argamsiisu biyya keenyaaf akka addunyaattis maal fakkaata kan jedhu waliin mari'achuudhaaf eeyyamoo taatanii asitti argamtaniif guddiseen isin galateeffadha. Galatooma ulfaadhaa isinis asitti nuuf affeeruu keessaniif. Ayyee obbo Boonaa mee keessumattuu bosonni hin jiru taanaan madaalliin hin jiru jedha dhaadannoon tokko keessumattuu guyyaa bosona addunyaa wayita kabajametti tibba kana dabalataan ce'umsa industiriilee kan utubaa jirudha. Faayidaa bosonaa yeroo baay'ee biyya keenya keessatti wanti bosona gaafa jennu sammuu keenya keessatti dhufu dhimmoota turizimiitii fi qilleensa qulqulluu argachuudha. Mee akka naannoo Oromiyaatti misooma bosonaa gaggeeffamaa jiru irraa maaltu argamaa jira? Yeroo ammaa hojiileen hanga ammaatti hojjetamaniin bu'aalee fi jijjiiramni argame maal fakkaata kan jedhu akka seensaatti akka nuuf ta'uuf jiraatu kaane. Galatooma faayidaan bosonaa bakka lamatti qoonnee ilaaluun hin danda'ama. Inni tokko faayidaa dinagdeeti. Inni guddaaniif yoo bosonni manca'e riversi gochuu hin dandeenye faayidaa sirna kooti kan ecosystem service yookaan ecological service jechuudha. Faayidaa inni kunuunsa naannoo keessatti akka walii galaatiitti qabu jechuudha. Kanaaf bakka lamatti qoonnee ilaaluun hin danda'ama. Faayidaa dinagdeetiin wal qabateeti barreeffamni qorannoon tokko kan jedhu akka addunyaatti GDP dinagdee addunyaa keessaa naannoo tiriliyoona 40 olitti tilmaamamu bosonaaf qabeenya uumamaa irraa argamaa jedhameeti yaadama. Kuni salphaa miti. Uummanni ammoo gara biliyoona 2 ta'u akka addunyaatti biliyoona 2 ta'u bu'aa bosonaa qoraaniif yookaan humna anniisaatiif kan itti fayyadamu bu'aa bosonaa irratti. Akka naannoo akka biyya keenyatti ammoo baay'ina uummataa qabnu keessaa 80 haga 90 akka jiru bu'aan anniisaa yookaan faayidaan anniisaa uummanni irraa fayyadamu bosona jechuudha. Qoraan kasaala waan adda addaa baa'umaas akka walii galatti jennu kanaaf fayyadama. Kanaaf gama kanaan ilaaluu hin danda'ama. Dinagdee wal qabates qorannoon tokko kan agarsiisu akka GDP biyyaa keessatti 12.8 akkas ka ta'u qooda qaba bosonni. Kun market in the market wanna jedhamu jira. Direct qarshitti gurguramee ka argamuu fi ka kallattiin dinagdee keessatti gabaa keessatti laaqamu walii galatti 12.8 ta'u dinagdee gumaacha jedhameeti ka yaadamu. Kanaan alatti ammoo faayidaan sirna koo jennu kun bifa bakka afuritti qoonnee ilaaluun hin danda'ama. Inni tokko uumamna lafaa kana yoo kukkunnee ilaalle sululaan jira. Watershed ka jennu kan yaa'a yookaan sulula jechuudha. Akka walii galaatitti sululli sun sulula san tasgabbeessu sululli sun akka mancaan gochuu keessatti bosonni gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaaf akka biyyaattis yeroo misoomni sululaa hojjetamu daagaan maaliin kun yoo hojjetamu daagaan sunis akka staabil ta'u ka biqiltuun dhaabbataa irratti dhaabbatuuf jechuudha. Kanaaf akka walii galaatitti kachimentii tokko yookaan yaa'a tokko teessuma lafaa tokko akka tasgabbaa'u gochuuf gargaara. Ka biraa ammoo as keessatti fakkeenyaaf kan laaluu dandeenyu sululli tokko waan baay'ee walii hidhama. Bishaan jira, biyyeen jira, qilleensi jira. Sulula tokko keessatti roobni roobu lafa seenee
bishaan lafa jalaa gabbisee bishaan lafa jalaa gabbateet burqaa ta'eet laga ta'eet sulula keessaa baha. Deebi'ee ammoo sululli sun biqiltuu uwwifamuu isaatiin jiidha harkisa. Duumessi amma akka walii galaatitti duumessaa'u kun hurka jiidhaa of keessaa qaba. Hurka jiidhaa kana akka jiraatu ka taasisu ititeeti akka rooba ta'u ka taasisu tokko sulula san keessa yookaan yaa'a san keessa bosonni jiraachuu akka walii galaatitti. Kanaaf hydrological cycle yookaan sirna bishaanii akka baalaansii ta'eeti jiraata ta'uu goosisaa jechuudha. Kana jechuun recharge and discharge ka jennu ka lafa jala seenuuf ka lafa jala ammoo baay'eeti faayidaaf oolu kana akka gahaa ta'u taasisaa. Qulqullina bishaanii keessattis gahaa qaba jechuudha. Inni biraa heddumina lubbu qabeeyyiiti. Bosonni dawoo heddumina lubbu qabeeyyiiti jedhamee yaadama. Lubbu qabeeyyii yoo jennu bineeldonni jira, biqiltoonni jiru jechuudha. Fauna and flora ka jennu እጽዋትና እንስሳት ka jedhamu jechuudha. Maayikiroo orgaanizimii xixiqqaa irraa kaasee taga biqiltuu gugurdaa haga bineensota gugurdaa kan itti argamu ka faayidaan isaanii baay'ee guddaa ta'e qorichoomaaf tajaajilu, qorannoof tajaajilu. Fakkeenya biyyee gabbisuuf raamoon tokko ammoo biyyee daayijest qaama vermi kompost jennu kun baay'inaan raamoon kun uumamaan bosona keessa jira jechuudha. Biyyeen gabbataan akka jiraatuu fi heddumina lubbu qabeeyyii akka jiraatu taasisaa jechuudha. Kanarraa ka'eet amma fakkeenyaaf amma yoo baaleen gaarriin baaleeti bosona baalee yoo fudhanne akka addunyaatti biodiversity hotspot yookaan iddoowwan hedduu lubbu qabeeyyii baay'ee qaban akka addunyaatti muraasa jiran keessaa isa tokko jechuudha. Kun bakka bosonni hin jirretti jiraachuu hin danda'u. Bakka bosonni hin jirretti jiraachuu hin danda'u waan ta'eef heddumina lubbu qabeeyyii yookaan biodiversity conservation jennu kana keessatti gahee guddaa qaba. Kan biraa jijjiirama qilleensaatti wal qabateet kan jiru. CRG strategy tarsiimoo CRG yookaan tarsiimoo dinagdee magariisaa jijjiirama qilleensaa dandamatu biyyi kun bocceet akka addunyaatti ittiin beekamte keessatti pilaariin guddaan bosona. Galakkisa gaazii dabaluu hin hir'ifna yoo jennu wanni guddaan akka biyyatti hir'ifnuun qabamee jiru tarsiimoo san keessatti persentiin harki walakkaan jechuudha. Dhibbeentaan 50 bosona irraa dhufa jechuudha. Maaliif bosonni gaazii gubataa ofitti harkisee xuuxee qabata qilleensa qulqulluu yookaan oksijiinii lubbu qabeeyyiif keessattuu namaaf barbaachisaa ta'e gadi dhiisa jechuudha. Kana gochuu isaatiin qilleensi madaalawaan akka jiraatu taasisaa. Akka biyyattis akka fakkeenyaatti bara haga 2000 akka lakkoofsa faranjiitti 2030tti bosona qofarraa kaarboonii gara miliyoona 100 miliyoona 30 carbon dioxide equivalent ka jennu gaazonni dabalan walitti dabalamanii gaazonni 5 sun walitti dabalamanii unitiin isaan ittiin lakkaa'aman carbon dioxide guddaan isa waan ta'eef isaan qabamu haala kanaan gara miliyoona 100 miliyoona 30 ta'u bosonarraa qabama jedhamee haala kanaan laallamee jira jechuudha. Kanaaf rakkoo jijjiirama qilleensaa hambisuu keessatti illee bosonni gahee guddaa qaba. Tarsiimoo CRG kenna keessatti illee dhibbeentaan 50 rakkoo jijjiirama qilleensaa ittiin hir'ifnu rakkoon gallakkisa gaazii dabaluu ittiin hir'ifnu bosonarraa argama jechuudha. Kun karoora keessattis taa'ee jira. Long term low emission strategy yookaan karoora waggaa dheeraa akka biyyatti qabatte kana keessattis bosonni akka piilaarii guddaa tokkottis taa'ee jira jechuudha. Inni arfaffaan lafa manceena lafaa xiqqeessa. Lafa bosonni irraa manca'e biyyatu irraa dhiqama. Gaafa biyyeen irraa dhiqame akkuma arginu sigigoo lafaa gabbinni biyyee lafaa xiqqaataa deema. Lafti ammoo manca'aa deema. Kanaaf keessattuu bishaan biyyeen lolaan dhiqamuu isaatiin lafti akka miidhamu taasisaa jechuudha yoo bosonni manca'e. Kanaaf maal jedhama? Manca'inni bosonaa expensive jedhama.
akka wantooti akka waan biraa biildingi tokko amma yoo miidhame yoo jige deebitee biildingi san ijaaruu dandeetta. Ka isaa oliitiif ka isa fakkaatu ijaaruu dandeetta. Ka bosonaa garuu irreversible. Beri maaliif bosonni manca'uu isaati wanni badu bosona qofaa miti. Akkuma mareefuu kaase lubbu qabeeyyii bada, madda bishaaniitti bada, jijjiirama qilleensaatitu uumama, lafa manca'a, biyya dhiqama. Kanaaf mancaatii bosonaa expensive jedhama. Bakka baay'ee mi'aawu wanna reverse gochuu hin dandeenye. Kanaaf addunyaan yeroo atiin waggaa 14-15 irraa kaaseeti dhimma bosonaatiif xiyyeeffannoo adda itti kennameeti akka addunyaatti World Forest Day jedhameeti bara akka faranjiititti 2012 kan murtaa'e 2013 irraa kabajamuu jalqabe. Kun waggaadhaan mata dureen itti kennamaati. Yoo laalle mata duree sanama waggaa 14 darbee kan hunda yoo laalle bosona biodiversity walittidha. Bosonaaf sustainable development yookaan guddina itti fufiinsa qabu walittidha. Bosonaaf nyaata mataa isaa walittidha. Bosonaaf productivity qonnaa walittidha. Bosonaaf bishaan walittidha. Bosonaaf qilleensa walittidha. Bosonaaf livelihood walittidha. Bosona kanaafi dhimmi bosonaa wal qabatee jiru baay'ee mancaatii bosonaatti wal qabatee jiru complex waan ta'eef forest destruction is expensive jedhama. Waan baay'ee badii reverse gochuu hin dandeenyedha qabsiisuu ta'a waan ta'eef haala kanaan waggaan kabajamaa dhufeera. Bara kanas mata duree forest in the economics ka jedhu faayidaa diinagdee bosonni fidu ka jedhu ni kabajamaa kan akka addunyaatti kanaan filatameeti kabajamaa jira. Akka biyyaattis sanbata xiqqaa darbe panel discussion irratti mari'atame kabajamaa tureera jechuudha. Keessumattuu dhimmooti bosonaa akkuma isin kaaftan bal'aa ta'us gama damee diinagdeetiin haa ilaallu. Biyyi keenya diinagdeen ishee kan inni ittiin hoogganamu yeroo ammaatti irra caalaa qonnaanidha. Amma gara qonnaarraa gara diinagdee indastiriidhaan hoogganamutti ce'uudhaaf tattaaffii taasisaati kan isheen jirtu. Waan baay'eedhas kan isin hojjetaa jirtu. Amma xiyyeeffannaa ashaaraa magariisaatiif yookaas misooma bosonaatiif kennameeni tarii biyyi keenya diinagdee ishee guddisuu keessatti diinagdee qonnaarraa gara indastiriirraa immoo tarii gara diinagdee bosonaan hoogganamutti ni ceesisa jettanii yaaddu. Tilmaama maalii qabdu hojiilee ammaa hojjetamaa jiran irratti? Akkuma reefu kaase faayidaan diinagdee bosonaa kallattiinis jira alkallattiinis jira. Biyyoonni fakkeenyaaf akka Sweden, Denmark, Norway jennu kun diinagdeen guddaan isaanii bosona irratti rarra'a. Diinagdeen biraas jiraatu jechuudha. Biyya keenya ammoo inni guddaan qonnis lafti biyya keenya baay'een isaa bu'aa bahii qaba. Lafti qonni kun lafa tabbaati. Rooba irratti hundaa'a qonni keenya. Lafa akkanaa irratti qonna oomishaaf oomishtummaa guddisuuf hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa baay'ee murteessa. Qabeenya uumamaa keessaa inni guddaaniif inni ijoo ta'e tokko bosona. Akkuma reefu kaase qonna keenya roobarraa gara jallisitti jijjiiruu qabna. Gara hirkatummaa roobaa irraa baasuu qabna yeroo jedhamu maddi bishaanii walirraa hin cinne jiraachuu qaba. Maddi bishaan lafa jalas maddi bishaan lafarraas jechuudha. Bishaan akka biyyoota wannootii miti bishaan biyya keenya bishaan qulqulluu bishaan soogiddumaa qabuu miti baay'een isaa. Kun ammoo kan dhufuu danda'uun yoo bosonni jiraate bosonaa wal qabata. Fakkeenya fudhachuu dandeenya. Amma akkuma reefuu kaase baaleerraa laggiin gurguddatu ba'a. Gaarreen baalee irra laggiin kunneen ummata miliyoona 30 ta'u sappoortii godha. Beeladaanis namaanis dhugaatiinis jallisiinis waan adda addaatiif jechuudha. Gaarreen baalee kana irratti bosonni jiru kun utuu manca'ee Itoophiyaa godina baalee miti, Oromiyaa miti, Sumaaleen Moqaadishoo illee, Keeniyaan paartiilee Keeniyaa illee miidhamaa jechuudha. Kanaaf diinagdeen bosonaa
industirii bosonaa qofarratti kalaallamu miti kalaakkaa'amu miti jechuudha. Qoonni inni gahee qonnaa keessatti qabu guddaa, oomishaaf oomishtummaa guddisuu keessatti guddaa, gahee inerjii keessatti immoo guddaa. Biyya keenyatti maddi inerjii amma akka mootummaan itti deemaatti jiruuf xiyyeeffannoo itti deemamaa jirutti more of hydro madda anniisaa haaromfamaa jechuudha. Hidha haaromsaa ilaaluu hin danda'ama. Gibee lakkoofsa tokkorraa sadaffaa akka hojjetame iddoo adda addaatitti hidhaawwan hojjetamaa jiru kunniin madda anniisaa isaa madda haaromfamaadha. Green energy jedhama. Inni kun jiraachuu ka danda'u catchmentiin naannoo kanaa yookaan sululli naannoo kana jiru yoo hin kunuunfamin bishaan sun waa lama ta'a. Tokko biyyeen dhiqameeti dalaliin guutama, siltashiniin jechuudha, bishaaniin guutama. Bishaan gahaa yoo hin jirre immoo madda anniisaa gahaa san oomishuu hin danda'u. Lammaffaa immoo maddi bishaanii hidha kanneenitti galu xiqqaataa deema jechuudha hammi bishaanii. Kana gochuuf ammoo soorsii irraa jalqabarraa bakka yaa'iinsi bishaanii kun bishaan tokko lolaan gubbaa irra akka yaa'an lafa akka seenu ka gubbaa irra yaa'us ammoo biyyee dhiqeet akka hin galle ittisaa deemu barbaachisaadha. Kana ka gochuu dandeenyuun yoo bosona kunuunsineef misooma bosonaa babal'ifnee deemne jechuudha. Kanaaf gabaabsineet waa industirii bosonaa xaawulaa qoraanii qofatti kalaallu miti jechuudha. Kanaaf wanni bosona mancaasuun baay'ee qaaliidha. Wanna duubatti nama deebifnee ristoor gochuu dandeenyu miti jedhameet kalaallamuuf. Kanaaf bifa saniin laaluun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf akka mootummaatti lammatti xiyyeeffatameet green legacy jedhameet baay'inaan hojjetamaa jiru kunuunsa bosonaa, eegumsa bosonaa, misooma bosonaa kan hunda dabalataa jechuudha. Kun ammoo waan lama, tokko inerjii keenya haaromfamaa kana haala itti fufiinsa qabuun akka jiraatu taasisa. Hojii oomishaaf oomishtummaa qonnaa madda bishaanii gahaan akka guddatuu fi oomishaaf oomishtummaan akka dabalu taasisa. Turizimii keessatti illee piilaariin guddaan dinagdee tokko akka irratti xiyyeeffatamee deemaa jiru tokko turizimii. Turizimiin biyya keenyaa ammoo more of ammaaf jiru turizimii seenaa, turizimii qabeenya uumamaati jechuudha. Qabeenya uumamaa teessuma lafaa adda ta'e qabna. Akka biyya kanaatitti biyyoota biraa waliin kompeer goonee yoo ilaallu lafa teessumni isaa qixa galaanaa irraa sea level jedhu qixa galaanaa irraa meetira 100 gadi ta'ee fi Daalol depression Affaar irratti jechuudha haga meetira 4620 rasdajan irratti jechuudha. Akka Oromiyaatti speak baatu wanno laaluun hin tullu diimtuu laaluun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf qixa galaanaa gadi ka jiru minus 120 akkasirraa kaasee haga 4420 jiru kana keessatti qabeenya bal'atu jira. Iddoo ammoo turizimii hawwatu baay'eetu jira jechuudha. Artallee fudhachuu dandeenya. Piikii gurguddaa ammoo gaarreen Baalee fudhachuu dandeenya. Gaarreen kaaba sameen mountains ka jennu kanneen fudhachuu dandeenya jechuudha. Kun hundi jiraachuu isaa ammoo madda turizimiitiif baay'ee tajaajila waan ta'eef kana hunda kaalkuleet gochuu kana hunda yaada keessa galchuu gaafataa jechuudha. Kan isin gidduutti naaf kaastan keessumattuu industirii bosona irratti xiyyeeffate meeshaalee raw materials galteewwan industirii ta'an hedduun isaanii bosona irraa kan argamanidha. Haala biyya qabatamaa biyya keenyaatiin immoo kan hoggaa ilaallu xaawulaa yookaas saanqaa cilee qoraan kanneen akkasii kan bosona irraa argamanidha. Mee industirii bosonaa kana qofaatti fudhannee ilaallu kanneen bosona irratti xiyyeeffatan dinagdeen bosona irratti xiyyeeffatan akkuma jiranitti ta'e yaaddoonis bu'aanis gaarummaadhaanis ni kaa waan ta'eef industirii bosonaa kana faayidaa inni biyya keenyaaf fidaa jiru keessumattuu akka Awustiraaliyaa fa'aa Swiidin fa'aa kan isin nuuf kaastan isaan irratti xiyyeeffatanii dinagdeen isaanii ijaarameera. Biyya keenyaafoo ni fayyada wanti hojjetamaa jiru ammaa fi addunyaan sadarkaa isheen ittiin tarkaanfataa jirtu faana tarkaanfachuudhaa fi industiriin bosonaa
biyya keenyaadha hagam kana hundumaa haala addunyaa kana giddu galeeffatee tarkaanfataa jira jettu. Yaa asirratti hojiin baay'een akka hojjetamuu qabu agarsiisa. Gam tokkoon wanni bu'aan bosonaa keessa hin jiru. Sektara gugurdaa, biiroolee gugurdaa, meeshaalee gugurdaa irraa kaaseet haga meeshaa manatti fayyadamnu jechuudha. Baay'ee isaa alaa galchaa jirra. Kanaaf waan alaa galchinu kana bu'aa bosonaa biyya keessaatiin bakka buusuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Kana bira darbee ammoo akka carraa ta'etti biyyoota amma Sweden, Norway maalii jennu kana biqiltoota akka dhaabdeet oomishaaf ga'uuf waggaa 80 haga 100 gaafata. Oomisha amma xaawulaa maal jennu kanaan ga'uuf. Nu biratti qilleensi mijaa'aa, biyyeen mijaa'aa, tiroopiksii keessa jirra. Biqiltuu tokko dhaabneet oomishaaf ga'uuf waggaa 20tti, waggaa 25tti, waggaa 15tti illee kan itti fayyadamnu jira jechuudha. Kanaaf carraa kanatti fayyadamneerra guutumaan guutuutti fayyadamneerra jechuun hin dandeenyu. Ammas wanni baay'een bu'aan bosonaa baay'ee alaa galan farnisherii alaa galu jira. Xaawulaa Awustiraaliyaa irraa galu ammas baay'ee jira. Kana kwaalitii isaa dabaleet, industirii isaa dabaleet, bu'aa inpuutii isaa galtee isaas dabaleet pilaanteeshinii hin qabnu ga'a miti. Lafti ammallee poteenshaalii biqiltuun commercial forest irratti dhaabnee misoomsuu dandeenyu baay'eetu jira. Investmentiin asirratti nama dhuunfaatiin jiru almost hin jiru jechuu dandeenya. Maaliif investmentiin akkuma reefuu kaase ka bosonaa kun yeroo dheeraa gaafata relatively investmentii biraatiin. Kanaaf labsiiwwan amma insentiiviin yookaan jajjabeessituun akka federaalaatittis kana jajjabeessuu bahee jira labsiin bosonaa. Kanaaf isa kana investirra gochuu barbaachisa jechuudha. Bu'aa diinagdee gama industirii bosonaa ta'an jiruudhaan namuuf irratti invest gochuun baay'ee barbaachisaa. Gama kanaan baay'ee hin hojjetamne. Akka Oromiyaatti yoo fudhanne irra caalaan isaa bosonni gabaaf dhiyaatu yookaan xaawulaa ta'ee gabaaf dhiyaatu bosonuma mootummaati. Ka dhaabbata bosonaa bineensota bosonaati jechuudha. Hektaara gara 70 olii qaba bosona pilaanteeshinii yookaan namaan misoomse jechuudha. Isa kana gara mukkeen ijaarsaa, mukkeen industirii farnisherii adda addaatiif ta'uu danda'u gama kanaan ka dhiyaataati jiru malee akka sektarri dhuunfaa baay'een asirratti bobba'ee hin jiru. Garuu dimaandiin guddaa. Dimaandiin addunyaas guddaa, dimaandiin biyya keenyas guddaa. Konistirakshinii kamiin keessattuu bosonni jira. Konistirakshinii kamiin keessattuu. Makiinaa oomishuufillee bu'aa bosonaa barbaada. Ijaarsa kamiin keessattillee bu'aa bosonaa barbaada. Kanaaf dimaandiin jiru guddina diinagdee amma deemaa jiruu fi infraastiraakcharii amma ijaaramaa jiru kana wal qabatee dimaandiin jiru guddaa. Dhiheessiin amma jiru poteenshaalii guddaa qabaannu malee dhiheessiin amma jiru ka bu'aa bosonaa dimaandii yookaan fedhii amma jiru kana waliin ka deemuu miti. Kana irratti bal'inaan hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Investmentii gama kanaan jiru jajjabeessaati. Qaama yookaan abbootii qabeenyaa asirratti hojjetan affeeraati isaan jajjabeessaati irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Dimaandii guddaa jiru kana wal madaalchisuudhaaf biyya keenya keessatti akkuma isin jettan investmentiin isaa gadaanaadha. Haa ta'uti garuu dimaandiin jiru guddaa ta'ee wanti bosona irratti hojjetamu investmentiin misooma bosonaa irratti hojjetamuu fi dinagdeen ni maddisiisuu danda'u bor argamuu danda'uuf wanti irratti hojjetamu gadaanaa erga ta'eeti bosona amma irratti biyyattiin misoomsaa jirtu kun mancaatiidhaaf hin saaxilamu. Hammam xiyyeeffannaan kennameera, hammam hawaasni sana hubatee irratti hojjetaa jira. Erga dinagdeen yookaas galteewwan indastiriidhaa hedduun isaanii misooma bosonaa qabiyyee mootummaarraa dhiyaataa jira erga ta'eeti kanneen amma mootummaan xiyyeeffannaatti kennee hojjetaa jiru kun mancaatiidhaaf hin saaxilamanii umuriin indastiriidhaaf akka galtee ta'aniif isaanii hin ga'in akka indastiriidhaaf oolan taasisuun kun hawaasa keessatti yoo mul'ate kun kufaatiin fiduu laata? Yaa sirri baay'ee bosona haala faayidaa isaatiin addaan qoodaa deemuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Bosonni purely akkuma walii galaatitti faayidaa sirna koo qofaaf oolu jira. Commercial forest jira. Bosonni eegamaan jira amma hiika labsii bosona akka naannootis akka federaalaattis kaa'e keessatti haala kanaan ka'a.
bosona akka Oromiyaatti amma fakkeenyaaf bosona oomishaaf ta'u jira. Bosonni eegamaan jira. Bosona wayyuu jenneet wayyuu jechuun akka protected ka tuqamuu hin qabne bosona uumamaallee ta'eeti ka faayidaan isaa akka jirutti yoo ta'e irra caalmaa qabu. Bosona sanitti harvest goonee yookaan murree itti fayyadamuu irra akka jirutti yoo ta'e turizimiifillee sirna koofillee faayidaalee akka fakkeenyaaf qorannoo adda addaatiifillee biodiversitiifillee faayidaa qabu. Haala kanaan akka faayidaa isaatiitti addaan baasaatti laalaa deemuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Garuu ammoo investimentii akkuma reefu atuu kaafte bosona namni baay'ee bosona keessattuu haga hojii green legacy asitti dhuunfaanis waloonis dhaabuu jalqabe malee bal'inaan dhaabuu jalqabe malee erga kufaatii dargiitii as bosonni baay'inaan at large scale misoome baay'een jiru. Addaan citee jira amma saayikiliin isaa addaan citee jira. Yeroo dargii amma pilaanteeshinii nama dhaabbata bosona Oromiyaa hektaara 70,000 fi achii olii jennuu fi naannolee biraa keessa jirus ka dhaabbate yeroo dargiiti. Achi as baay'ee xiyyeeffannoo hin qabu. Misooma bosonaa irratti hojiin baay'ee hin hojjetamne. Kanaaf saayikiliin isaa addaan citee jira jechuudha. Waggoota 6-7 as lafa waloo irratti illee lafa dhuunfaa irratti illee bosonni dhaabbatu jira. Bosonni protective forest jennu bosonni oomishaaf ta'ullee dhaabbatee jira jechuudha. Inni amma waggaa muraasaan booda bosonni amma sagantaa green legacytiin yookaan ashaaraa magariisaatiin dhaabbate kun waggaa muraasaan booda oomishaaf hin ga'a. Gaappii amma gabaa jennu kana haga ta'e dhiphisuu danda'a jechuudha. Import substitution haga ta'e dhiphisuu danda'a jechuudha. Import yookaan alaa galchee kana bakka buusuu qofa osoo hin taane poteenshaalii qabnuun haala mijaahina qabnuun export illee gochuu dandeenya. Keessattuu biyyoota ollaa amma jiran Middle East ilaaluu dandeenya, Somaalee ilaaluu dandeenya. Biyyoonni kunniin biyyoota commercial forest misoomsaniit irraa fayyadamuu danda'anii miti haalli qilleensa isaanii. Kanaaf carraa kanatti fayyadamneet haala mijaa'aa qilleensaa lafa qabnu irratti fayyadamneet bu'aa bosonaa import substitution qofa osoo hin taane export oriented ta'e fayyadamaat value calcala sonaa isaa dabalaati. Export gochuufis carraa guddaa qabdi jechuudha biyyi kun. Dimaandiin keessa salphaa miti. Uummata bal'aa qabna. Uummata miliyoona 100 miliyoona 30 biyya guddaa. Tokkoon namaa ammoo bu'aa bosonaa irraa fedhii qabne hin jiru. Kanaaf domestic supplyif illee hojii guddaa nu gaafata jechuudha. Haala kanaan ilaaluun hin danda'ama jiru. Kanaaf bosona akka eegamu gochuuf seerri itti ba'uu qaba. Baasee qabeenyi bosonaa seera itti baafteet seera saniyyoo cimsaa hin deemne qabeenya ala jiru qabeenya walooti. Sadarkaan hubannoo hawaasa keenyaa guddateet qabeenyi kun yoo badee dhala dhufuuf badaa waan amma hojjetamaa jiru kanatu duubatti deebi'aa jedheet sadarkaa sanitti yaaduu haga gahutti seera enforce gochuun baay'ee barbaachisaa. Seera kanaaf ta'u baasuun barbaachisaadha. Bosona eegamaa jennu kana faayidaa inni ooluu qabu qofaaf oolchuu. Bosona ammoo harkaan misoomsine ammoo karoora itti baafneet management pilaanii karoora isaa itti baafneet eessa dhaabbata biqiltuu akkamiitti dhaabbata yoom akkam kunuunfama yoom ammoo oomishameet maaliif oola ka jedhu kana haala kanaan hojjetaati deemuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Kanaaf ammoo keessattuu karoora itti fayyadama lafaa hojiirra ooluu baay'ee barbaachisaa ta'a. Wanni hojjetamu lafarratti hojjetama waan ta'eef lafa kamtu bosonaaf oola bosona akkamiitiif oola ka jedhu kan haala karoora itti fayyadama lafaa saniin hojiirra oolchaa deemuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Tarii seerri eegumsa bosonaadhaa kan amma hojiirra oolaa jiru gama kanaan hanqina qaba jettanii yaaddu. Keessumattuu diinagdee maddisiisuutii wajjin wal qabatee xiyyeeffannaa mootummaan kennee wajjin wal qabatee fedhii biyya keessaa guutuutii wajjin wal qabatee deebi'ees immoo oomishaalee bosona biyyattiirraa argaman kanneen birootiin bakka buusuu oomishaalee alaa galan kan biyya keessaatiin bakka buusuu wajjin wal qabatee eegumsa bosonaaf taasifamu irratti hanqina qaba jettanii yaaddu. Yaa kan labsii Oromiyaatti labsii fooyyessineet bara darbe baafnee jirra.
federaalis baasee jira. Kana yaada keessa galchee jira labsiin kun. Gam tokkoon namoota dhuunfaa yookaan abbootii qabeenyaa ta'uu nama dhuunfaa bosona misoomsuu barbaaduuf insentiivii jajjabeessitu kaa'ee jira. Fakkeenyaaf oomisha jalqabaa san yoo gabatti dhiyeeffatu bilisaan taaks firii akka ta'u exempt godhee jira jechuun labsii kana keessatti jajjabeessitu kaa'ee jira. Gama biraatiin ammoo keessattuu bosona waldaaleen kunuunfaman waldaaleen misoomaniif beekamtii kennee jira. Labsii duraa keessa hin jiru. Kanaaf misooma bosonaatiif tokko kan nama dhuunfaallee kan waldaan gurmaaniifillee kan investeraa ta'eet kaampaaniin hojjetuufillee yoo misoomsuu isaatiif mirgallee dirqamallee jajjabeessituullee waliin kaa'ee jira jechuudha. Haala kanaan keessattuu misooma bosonaa koomershaal ta'e diinagdeef oolu akka babal'atu ammattoon seeraa labsii federaalaa keessattillee labsii naannoo keessattillee taa'ee jira jechuudha. Eegumsallee akkasuma. Amma fakkeenyaaf dura labsii Oromiyaa keessa labsii bosona Oromiyaa keessatti namni bosona mancaasee seeraan ala bosona uumamaa keessatti mana ijaarate yookaan qote bosona mancaasuu san qofaaf itti gaafatama. Bosona mancaasuu isaatiin adabbiin seeraan kennamu jira. Adabbii san finnaan achuma deebi'ee achi keessa jiraata. Labsii amma bahe kanaan namni seeraan ala bosona keessatti qubate bosona keessa qubachuu isaa qofaan utuu hin taane achi keessa qubachuu isaa san akka keessaa bahu taasifameeti. Dura falmii hariiroo keessa seenama. Erga murtaa'een boodatti nama seeraan ala bosona keessatti qubate san keessaa baasuuf himannaan biraa balameet falmii hariiroo keessa seenama. Amma ammoo namni bosona seeraan ala keessatti qubateet ijaare yookaan qote keessaa bahullee akka qabu adabbii yammaa kana keessatti dabalamee kaa'amee jira. Kabiraa ka dura hin turre akkuma reefu kaase bosona wayyuu ka jennu edda ardaawwan jilaa maddiin bishaanii bosona gaararra jiru kanneen mukkii nama tuqamuu hin qaban jenneet addaan baafne muka 7 jira akka Oromiyaatti labsii Oromiyaatti kunniin wanna duraan labsii duraa keessa hin jirre haaraa kunuunsa bosonaa yookaan eegumsa keessatti itti dabalamuu qaban jenneet labsii kana keessatti itti dabalameera jechuudha. Ayyee ulfaadhaa gogoona dabalataan faayidaan bosonaa kanneen nuti ijaan arginutti dabalataan kanneen nuti industiriiwwan keessatti fayyadamnuu fi mana keenya keessatti fayyadamnu ijaan arginu caalaa ammoo amma addunyaa irratti wanti baratamaa dhufe gurgurtaa kaarbooniiti. Gama kanaan gurgurtaan kaarboonii dinagdeen ni utubaa laata? Waa lama dinagdees ni utubaa rakkoo jijjiirama qilleensas ni salphisa jechuudha. Biyyoonni rakkoo waggaan guyyaa jijjiirama qilleensaatti wal qabateet mariin miseensota biyyoota gamtoomanii waggaan mariin adeemsifama. Climate change summit jedhamee mariin hin gaggeeffama. Paaris irratti waliigaltee taasifameen biyyoonni akka biyyoota guddataa jiran rakkoo jijjiirama qilleensaatiif nu qoonni keenya xiqqaa. Garuu miidhama baay'ee because industry baay'ee hin qabnu. Energiin keenyas ammoo akka biyyatti soolaa more of hydro energy haaromfamaa waan ta'eef rakkoo jijjiirama qilleensaatiif gaheen keenya xiqqaa. Garuu saaxilamummaan keenya nama guddaa. Kanarraa ka'aniit biyyoonni guddatan ka irratti walii galame galakkisa gaazii ho'aa 1.5 digirii sentigireedii 1.5 gadi buusuu qabnaa ka jedhu taargeetii akka addunyaatti taasisan biyyoonni diinagdeen guddatanii jiran kana gochuu hin danda'an. Maaliif faabrikaa baay'ee cufuu qabu. Humna anniisaa isaanii fossil fuel jennu kana baay'ee jijjiiruu qabu. Kana gochuu waan hin dandeenyeef biyyoota akka guddataa jiran gaheen isaanii xiqqaa ta'e kanarraa isaan sappoorti godhaniiti galakkisa gaazii biyyoonni kunniin jenereet godhan emishinii isaan xiqqeessanirraa
bitataniiti NDC wanna jedhamu jira. Nationally Determined Contribution Commitment yookaan waadaa biyyi sun waliigaltee san keessatti biyyoonni hundi seenan san waggaa 5 riipoorti ta'a. Kanaaf nu wanni baay'ee kanaaf contribute goon hin jiru. Garuu ammoo bosonni jiraachuu isaatiin galakkisi gaazii xiqqaataa deema. Mancaatiin bosonaa xiqqaachuu isaatiin galakkisni gaazii xiqqaataa deema. Isa kana ka qabne kana gabaa addunyaatti Paris Agreement Article 6 62 64 68 jedhametu inni taa'ee jira. Modaalitii adda addaatiin haala kanaan ka dhiyaatu ta'a. Waa lamaaf gargaara. Tokko biyyoonni commitmentii san waan galanii fi taargetii akka addunyaatti taa'e san biyyi hunduu miit gochuu qaba. Akkaataa isaaniitiin jechuudha. Sanniif ho'iinsa qilleensaa yookaan galakkisa gaazii xiqqeessuu keessatti gahee qaba akka waliigalaatitti. Biyyoota akka keenyaa ammoo gurgurtaa kaarboonii asirraa argamu kanaafis diinagdee keessatti gahee qaba. Wanni jalqabamee jira akka Red Plus jedhameeti achirraa ka'ameeti. Red Plus jechuun reducing emission from deforestation and forest degradation jedhama. Galakkisa gaazii ho'a mancaatii bosonaa irraa ka'u xiqqeessuu jechuudha. Sagantaan kun bocameeti akka addunyaatti yeroo san biyyoota 5tu filatame. Biyyoota 5 keessaa Itoophiyaan tokko. Oromiyaa keessatti paayiletii jedhameeti hojiin kun hojjetamaati turee jira. Hojii kanaan ammoo hojiin milkaa'ina qabu hojjetameeti. Mancaatiin bosonaa akka biyyattis gadi bu'ee jira. Uwwisni bosonaas dabalee jira. Uwwisni bosonaa dabaluu fi mancaatiin bosonaa xiqqaachuu isaatiin waan argamtu kaarboonii bosona jiru kana kaarboonii inni amma matee jiru kana miti ka gabaaf dhiyeessinu. Beezlaayinii dura qoratamee jiru saniin uduu sagantaalee adda addaatiin deeggaramuu baatamee hin deeggaramne ta'ee business as usual mancaatiin dhufu jira. Garuu sagantaalee adda addaatiin mootummaanis initiative amma misooma sululaa initiative green legacy hojjetamaa jiru kanaan sagantaalee deeggarsa qaamolee adda addaatiin hojjetamu kanaan hammam mancaatiin bosonaa silaa babal'atu sababa kanaan xiqqaatee ka jedhu kana garaagarummaan kun measure ta'eeti laakkaamee safarameeti riipoorti ta'a jechuudha. Garaagarummaa san akka gurgurtaa kaarboonitti jijjiirameeti kafaltiin isaa karaawwatamu jechuudha. Haala kanaan akka Oromiyaatti hojiiwwan waggaa 7-8 darbe hojjetaati sagantaa Red Plus jedhuun hojjetaa turreen mancaatiin bosonaa akkuma reefuu kaase waggaatti hektaara 38 olitu manca'aa ture yeroo sanitti Oromiyaatti yeroo beezlaayinii isaa ka'umsi isaa qoratamu jechuudha. Waggaatti lafti hektaara 38 jechuun ammoo bosonni irraa manca'eet faayidaa biraatiif oola jechuudha. Yookaan qonnaa yookaan ijaarsaa yookaan lafa dheedumsaati tootaalii akka bosona ta'u deebi'ee laftis bosonoomuu hin dandeenyetti irraa manca'aa jechuudha. Laand yuuzii isaaniitti yookaan itti fayyadama lafaa santu jijjiirama jechuudha. Kan yoo riversing goone bosonni qabnu waggaa muraasa keessatti tootaalii dhabamuu danda'a. Akka biyyaattis yeroo san gara hektaara 92,000 kan manca'aa ture jechuudha. Isa kana sagantaalee adda addaatii initiative mootummaan fudhatee hojjetaa jiru kanaan waggaa lamaan duratti yeroo qoratamu akka biyyaattis akka naannoo Oromiyaattis yeroo ilaallu mancaatiin baay'ee gadi bu'ee jira. Akka biyyatti gara hektaara 27,000 gadi bu'ee jira jechuudha. 92,000 irraa. Akka Oromiyaatti 38,038 irraa gara 14,000 gaditti gadi bu'ee jira jechuudha. Isa sana garaagarummaa kanatu gama kaarboonitti jijjiirameeti gara gurgurtaatti dhiyaata. Akka Oromiyaatti mancaatii bosonaa xiqqeessuudhaan bara 2022-23 akka lakkoofsa faranjiitti jechuudha. Waggaa lamaan kana keessatti qorannoo assessmentii godhameen kaarboonii gara miliyoona 12.4 ta'u hir'achuun danda'amee jira jechuudha akka guutuu Oromiyaatti. Kun akka buffer jennu maali kanneen irraa baheeti qulqulluun isaa jechuudha. Kun ammoo already qaama bitatuuliin amma dubbatamaa jira.
think wanni kun process isaa yoo xumurame resource guddatu dhufa jechuudha. Baalee irratti wanni armaan dura jalqabamee jira. Farm Africa fi dhaabbata bosonaa bineensota bosonaa waliin wanni armaan dura sagantaa kanaan dura hojjetamaa ture jira. Isaanis ummanni waldaaleen gara 64 aanaalee 11 keessatti argaman faayidaa irraa dhandhamanii jiru jechuudha. Waldaalee akka Oromiyaatti waldaa baay'ee qabna. Waldaa lafti hektaara miliyoona 3 ol ta'u waldaalee kanaan bulaa jira jechuudha. PFM kan jennu kana Participatory Forest Management Cooperative waldaalee gurmaahaniiti seera baafataniiti qaama seerummaa argataniiti hojjetaati jiraniin hektaara bosonni uumama hektaara miliyoona 3 ol ta'u waldaalee kanneen bulaa jira jechuudha. Hojii deeggarsa hojii hordofii hojjannaa faayidaan kun yoo dhufe direct akka benefit sharing plan akka naannootti illee kaahame akka labsii bosonaa federaalaati keessatti illee dambii bosonaa federaalaa keessatti illee taa'e dhibbeentaan gara 80 ta'u gurgurtaa kanarraa argamu hawaasa bira dhaqa jechuudha. Naannoon muraasni amma dhandhamuu jalqabe kanarrattis hojiin jiruuf jireenya hawaasa naannoo bosonaa jiraatu kan fooyyessuu silaa bosona irratti dhiibbaa geessuu danda'u akka xiqqaatu taasifamee jira jechuudha. Itoophiyaan dinagdee ishee guddisuu keessatti oomishaalee qonnaa hedduu alergiitti erguudhaan sharafa alaa argachaa kan isheen jirtu. Akkasuma reefunaaf kaastan immoo gara fuulduraatti tarii bosonarraa bu'aalee argaman alatti erguudhaan bu'aa dinagdee akka argattu gochuudhaaf karoorfamee akka jiru. Tarii sun galma gahaa jettanii yaadduu achumaanis wanti hawaasni kanarraa argatu maal gochuu qabas kan jedhu argatu naadhaamatu. Fedhii gabaa biyya keessas hin guutamne. Wanni baay'een bu'aa bosonaa baay'een alaa galaa jira. Gama kanaan namu qorannoon taasifamaa jirus baay'ee hin hafa. Fakkeenyaaf wanni alaa galu kun maaliif meeshaa bu'aa bosonaa biyya keessaatiin bakka hin buune hanqina qulqullinaa maal qaba kan jedhu san qulqullina san fooyyessuu irrattis hojiin bal'aan hojjetamuu baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Fedhii biyya gabaa biyya keessas ammoo qorataniiti gaaffii jiru akkuma reefu kaase faayidaan bosonaa waan akka faayidaa midhaan biraa bara kana guutaa jettee hojjettuu miti karoora yeroo dheeraa barbaada. Karoora yeroo dheeraa kanaaf ammoo akkuma reefu kaase bal'inaan irratti hojjetamaa jira. Labsiiwwan amma reefu kaase kan federaalas kan naannus abbootii qabeenyaa bosona irratti akka bobba'an gochuuf jajjabeessituun taa'e kun karoora yeroo dheeraa san deebisuu keessatti hojjetama jechuudha. Akkuma komodiitii kamiyyuu akkuma bu'aa buna jechuu fudhachuu dandeenya bu'aa bosonaa kamiyyuu namni bosona misoomsee invest godheeti export gochuu hin danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf dama fudhachuu dandeenya. Dama non-timber forest product bu'aa bosonaa mukaa hin taane jechuudha. Bu'aa bosonaa wajjin muka qofaa miti. Bosonni jiraachuu baate dammi kinnisni hin jiraatu baay'inaan. Namni akka biyyatti damma baay'inaan oomishuu initiatiivii dammaa jedhameetu bal'inaan kan irratti hojjetamaa jiru kun jiddu galeessa kan godhatu bosona irratti jechuudha. Maali biodiversitiin biqiltuu mukaarraa kaasee akka xixiqqaa yeroo adda addaatti daraaraniiti continuous waggaa guutuu daraaraa kennuu danda'anii diversity yookaan heddumina biqiltuu bosona keessa jiruun sanii waan ta'eef isa kanas akka qaama bu'aa bosonatti fudhachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Kaan ammoo timber ka ta'e bu'aa bosonaa mukaa ka ta'e kan ammoo bifa kanaan irratti hojjetamu baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Asirratti hojmaanni seeraa diriiree jira. Qorannoon adda addaas akka federaalaatitti irratti taasifamaa jira. Potenshaaliin lafa bosonaa komershaal ta'e jiru maal fakkaataa akka jirus nus irratti hojjetaa jira jechuu akka naannotti. Abbootii qabeenyaa irrattis affeeruuf qaama investimentii promote godhu biiroo investimentii waliin ta'uudhaan sadarkaa federaalaatitti komishinii investimentii waliin ta'uudhaan biyyoonni tokko tokko ka fedhii agarsiisaa jira. Kanaaf poteenshaalii kana dursinee qorannee addaan baafneet irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Kun hojii ganaa jalqabbii irra jiru malee hojii
miti hagammaa baay'eetti deemame miti. Dhumarratti yaadni hafeera jettan hawaasnis maal gochuu qaba faayidaa bosonarraa argatu kana kan biyyattii yaaddee jirtu faayidaa bosonni argamsiisuuf kana tilmaama keessa gashuudhaan kunuunsa taasisuu akka qabu irratti ergaa yoo qabaata. Jalqaba irrattis kaasee jira. I think faayidaa bosonaa kana hawaasni hin beeka. Afaanuma saayinsii bosonaatiin haasa'aat jira malee faayidaa mareefuu kaase. Yoo bosonni hin jirre maddi bishaanii akka gogu hin beeka. Bakka baay'eetti amma leemman yoo fudhatte amma namni madda bu'aa bosonaa beeku bu'aa maddaa san beeku baargamoo fideeti madda bishaanii san irratti hin dhaabu. Leemman dhaabaa mukkiin madda bishaanii gabbisuu danda'an dhaabaa. Tabba baay'ee ol ka'iinsi isaa sloopiin isaa baay'ee ol ka'e irratti namni bosona achirra jiru hin muru. Kanaaf inni guddaan faayidaa bosonaa faayidaa har'a lafa bosonaa wayii mancaafneet biyyeen gabbataan bosona keessa jira. Biyyee gabbataa sallaalaat bosona irraa mancaafneet waggaa 2 waggaa 3 oomisha irraa argachuu dandeenya. Achiin boodatti biyyeen sun dhiqameet gaarreen qullaa arginu kun amma sababa kanaan biyyeen sun irraa dhiqamaa bishaan lafa jala hin seenu oomisha namni waggaa 2-3 irraa oomisha achiin booda lafa san irraa godaana baqataa jechuudha. Akkas akkan taane faayidaa bosonaa haala guutuu ta'een hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Kan hawaasni keenya keessattuu aadaa keenya keessatti beeka. Lammaffaa waa'ee bosonaa yeroo haasofnu waa'ee dhalaa dhufuu waliin kaafna. Qabeenya uumamaati waan ta'eef. Qabeenya uumamaa seeraan yoo itti fayyadamne uumamnummaa nu baasee akka nutti kunuunsinetti nu kunuunsa. Lafti irra jiraannu tokko qonnaan bulaan tokko lafarra jiraatuu fi qabiyyee itti baafate tokko akkaataa inni itti fayyadame sanitti lafti sun isa gargaarti jechuudha. Yoo lafa san kunuunsaa itti fayyadame for so long time yeroo dheeraaf lafa san irraa oomisha gahaa argataa jiraata qonnaan bulaan tokko. Lakki har'a lafa san akka barbaadetti waan barbaade godheetti oomisha yeroo gabaabaa yeroo waggaa 3-4 irraa fayyadama jedhee bifa saniin kan yaadu yoo taate achiin booda lafa san namni sun hin kunuunsu waggaa muraasaan booda lafti sun faayidaan ala ta'a jechuudha. Kanaaf uumamni akka nu qabnetti nu qaba ka jedhu kan nu fayyada ka jedhu kana hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Kabraa bosona yoo mancaafnu bosona qofa akka hin taane wanni mancaasaa jiru reefu kaasee jira. Bosona mancaasuun baay'ee expensiveidha baay'ee qaaliidha wanni jedhamuu fi bosona gaafa mancaafne bishaanii wal qabata biyyee wal qabata qilleensa wal qabata lafaa wal qabata waan baay'ee wal qabata. Har'a qorannoon tokko tokko kan mul'isu bee maddummaan qoricha amma faarmaasii dhaqneetti dooktarri nu ajajeeti fayyadamnu baay'een isaa bosona keessaa biqiloota baay'een isaa bineensas yoo taate bineensota bosonaa keessaa raammoo xixiqqaa irraa kaaseeti. Kanaaf bosona mancaasuun muka qofa ciruu akka nutti hin fakkaanne hubachuun baay'ee barbaachisaa. The whole nama mana ofirratti gubeen nama mana ofirratti diigee akka ta'etti hubanneet hojii nama inishatiivii mootummaan fudhateet gama Green Legacy, Watershed, PFM jennu Red Plus enneet baay'inaan nama hojjetamaa jiru kun itti fufuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Lafa qabnu keessaa immoo akka addunyaatittuu maal jedhama biyyi tokko resilient taateeti rakkoo diinagdees rakkoo jijjiirama qilleensas dandamachuu dandeessi jedhameeti kan yaadamu bal'ina lafa qabdu keessaa yoo xiqqaate 30% lafa kunuunfame ta'uu qaba protected ta'ee designate gochuu qaba jedhameeti akka yaadamu. Kanaaf lafa qabnu hundallee qotuun gaariin ta'u jechuudha. Lafa qonnaaf ta'u qofa qotu.
lafa haala karoora itti fayyadama lafaatiin haala saayinsii lafaa saniin lafa qonnaaf malu qonnaaf lafa bosonaaf malu bosonaaf lafa ijaarsaaf malu ijaarsaaf akkasitti hojjetaa yoo deemu hojiin diinagdee kennas at some point hin gufatu. Hojiin qonnaa kennas at some point hin gufatu. Hojiin anniisaa kennas at some point hin gufatu. Haala kanaan diinagdee guddina itti fufinsa qabu milkeessuun hin danda'ama. Boona Yaaddessaa abbaa taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaatti itti aanaa daayirekteeraa asitti argamtanii dhimma bosona irratti bosonni keessumattuu faayidaa diinagdee biyya keenyaaf argamsiisuu danda'u irratti ibsaaf yaada bal'aa nuuf kennitaniif maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota poodkaastii faanaatiin guddiseen isin galateeffadha. Galatooma ulfaadhaa isinis. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa isiniinis guddisnee isin galateeffannaa turtii nuti obbo Boona Yaaddessaa waliin dhimma bosona irratti taasifni kana fakkaata. Waan nufaana taatanii daawwattanii guddisnee isin galateeffannaan Dabalaa Taaddasaan ture. Ogeeyyii istuudiyoo mara waliin ta'uudhaan yeroo gaarii.